kan biyyanya tarabbi isin fuudha tararabbi isin hada barsu asi oy nagu bani ha gubatani sani diddi imbetani hirenti rabbi harka jiru isin harka injirtu kana ko dota ko bajimtu warri koomentii kun nama cadhisulee nama fayyaalessallee akkana miira keessa galchita isin dhugaa rabbii isin haa qajeelchu waa barreessita yoo waa dubbattanii wanni sun dura wanni sirra dubbatta sun dhugaaf dhara osoo addaa hin baafattiin koomentii hin taaneedhaan mee namni roosaa jibbitan mee namni roosaa akkas gootan mee namni ebaluun jibbitan laa ilaaha illallah mee namni ebaluun jibbitan laahii godhaa amala barbistaanii ijoollee keenyatti nama arrabsitu laal fakkeessonni jechuudha. mee namni nama arrabsitan mee namni ebaluun jibbitan laahii godhaa mee namni nama kana uddaa isii akkas taate inni akkas ta'e akkana gootan subhaanallah hin barbaachisu ture beektanii wallaahi laakiidhaaf jecha amala ijoollee keenya ammoo jechuudha namni tokko koomentiidha yoo nama arrabse koomentii sun namni koomentii kuma yoo barreesse namni jalqabaa sun koomentiidha nama arrabse taanaaniin waa kumni barreessuun inuma nama arrabsa akkasuma ammoo namni sun jennu jalqaba maashaallah jennaan namni hundi maashaallah jedhee barreessa waan hin beeku uftaanii hin danda'an uftaanii jiraachuu waan hin dandeenyeef jechuudha. Akkasuma namni sun jechuudha namni irra barreeffamu sun abbaa viidiyoo waraabe sun jechuudha feesbuuk waan tiktok YouTube haa ta'u kallattii kamiinuu yoo ta'e jechuudha yoo kana arrabsaa jiraate dhugaa yoo namni jalqaba jedhee kennu hundi isaatu dhugaa bulaa bulan jechuu isaa yeroo hundaayu sababni isaa maaliifi ofirra ejjatanii jechuudha. yaada ofii kennachuu hin danda'an yaada namaatiin socho'aa waan ta'eef yaada namaatiin yaada ofii kennachuu hin danda'an yaada ofii ibsachuu hin danda'an bakki dongoraati kana dogongortee jedhanii barreessuu hin danda'an bakki jabeeffamuu qabutti ammoo kana jabeeffamuu qabaa jedhanii nama hin gorsan jechuudha maaliidhaafi wani namni jedhe sarraa kooppii godha waan ta'eef akkasuma ammoo ilma namaa kana ta'e namni hin dogongorra jiru dhalli namaa hundi dogongoraadha garuu ammoo dogongora kan keetirra osoo bakka kan sirreeffadhu siin jedhe namni si jabeessaa deema jechuudha dhugaa rabbi nama dogongora kan kallattiidha si hime namni sun nama si jabeessu jabeeffadhu atillee jechuudha dan dhufeetuma ammaa koomentii mucaa tanaa jalatti arga dhugaa rabbi namni akkas gootan mee namni akkana gootan laayida arafa obbolee yaktoonni akkasii hin ta'u akkuma isin jette hidhaan ammoo qooda rabbiiti ammoo jarri viidiyoo dalagaa jiru wanuma isin akkanumatti akkuma eenyu mucaa sanii ayyuudhaaf sumayyaan bara darbe gudii nu godha baasan jechuudha istaayilii ammallee akkasuma hojjetamaa jira haa hojjetanii ilaallaa waan bareedu waan nama gammachiisudha jechuudha wal jabeessuun bareedudha garuu wanni kunuyyuu piraankiidha isinii maaltu isin gugguba warri koomentii jechuudha guggubattoota maaliif guggubattaniidha barbeen bakkuma hundattuu arrabni waan sirreessu bara ijoolleetiin dhugaa dubbachuu wallaahi arrabni waan sirreessu arrabni yoo waa balleessaa deeme malee yoo waa diigaa deeme malee yoo waa addamaa fageessaa deeme malee arrabni nama hin sirreessu. akkasuma namallee walitti sissuuqin nama walitti firoomsu jechuudha arrabaan duratti soo hawwataa deeman irra gaariidha akka yaada kiyyaati jechuudha obboleettiin deenyata mucaan amma yeroo dura booyaa turtee namni hundumtuu viidiyoo irraa muree kun feesbuuk kan keessee kun tiktook hin keessee bakka hundaa'uu jira viidiyoo isheen jechuudha waa'ee si mudannoo irra muudamaa turte jechuudha gaafasa wajjin boo'aa turan. ila hanqina nama keenya hanqina ijoolleetti na jechuudha hundaa miti warra koomentii baanan ammoo hanqina isaanii irraa yeroo kalees isiin boottu sanii fidanii viidiyoo isii kallattii garaagaraatiin maxxansaa wajjin boo'aa turan jechuudha gaafa isii ija banattee silaa akka namooti gad dhaabbattee dalagataa jirtullee as fe'anii irra duulan amala nama keenyaa jechuudha yogguu ati boottu si jaalata waan si ajaa'iburra rakkoo kan keetirra rakkoo hojii si jaalata namni keenya jechuuni. Rakkoo san keessaa si baasuuf si jaalatu osoo hin taane rakkoo san keessa yoo si arge akkasiin rakkachuusa yoo si arge si jaalata namni keenya rakkoo irra si gammada waan ta'eef kanaaf kalees akkas wajjin boo'aa turtanii har'amee maalummaatu isin geesse mucootan arrabsuudhaaf deemtan xiqqoo ofirratti hin qaanfattanii dhugaa rabbi keessa ijoolleen tunda shamarranii buqusadha mee hoo namni akkas ta'e mee namni waan argite laahii godha mee namni akkas ta'e laa'ila maaf barbaachisoo laakii godhanni waan jecha koomentii bareedduu kennite jechuudha ati laakiif jecha nama qeexxaan biyyi laakiif jecha nama arrabsitaan biyyi koomentii bareedduu yaada bareedaa yoo keette jechuudha bakka kamittuu feesbuuka ta'ee sooshaal miidiyaa kamirrattuu jedhu koomentii silaa nama gorsu ilaa hubannoo qabu dhaamsas ta'u hanqinnas ta'u jabeenallee ta'u irra nama jabeessullee ta'e keette ofiinuu laakii si godhan jechuudha haga ati amma deemte mee waan argite laakii godha mee waan akkas kankeetti laakii godha jettee odeessitu jechuudha kijibdu afuuffaa kanaaf ati laakii kan kee jecha nama hin qeeqinsiin jechuu barbaadeeteshi
keessa ijoollee teenya shamarranii maaliif akka ta'e hin beeknu wal hin jaalannu yeroo baay'ee jechuudha dhugaa rabbi nu yeroo baay'ee wal hin jaalannu akkasumallee waa dhageeffachuu hin jaalannu dhugaa rabbi wayuma san jechuudha viidiyoo takka jechuudha osoo viidiyoo san daqiiqa 8 jechuudha viidiyoo daqiiqa 8 arrabsuudhaaf ati sekeendii 3 irraa ilaaltee yookiin irraa dhageeffatte arrabsuu hin qabaattu jechuudha waan daqiiqa 8 san keessa dhageeffatte yoo fixxe addaanuu siif gala wanti nama arrabsuu fi hedduufillee hin jiru jechuudha. Viidiyoo daqiiqa 8 sekeendii 8 irraa dhageeffattee yoo koomentii barreessuuf deemte qofa ofirratti hin qaanfattu koroshoo maal jechuudha inde dhugaa rabbii raggaxaadha namatti muufte akkam kanaafi wallahi dhugaa isin janna ajaa'ibanii barbe viidiyoo daqiiqa 10 jiru jechuudha viidiyoo daqiiqa 10 keessa sekeendii 10 irraa dhageeffattee dhuftee koomentii barreessite lafamtu wayi kanaafi waa irra nama arrabsan osoo hubatini silaa osoo maayyuu namni sun viidiyoo daqiiqa 8 yookiin daqiiqa 5 keessa dogongoraayyuu qabaate jechuudha nama arrabsuun hin barbaachisu arrabni hin jabeessa malee hir'is nama san guddisa amma yeroo ammaa kana laaltu namni yoo nama arrabse jechuudha namni keenya yoo nama arrabse hin feemasa akkasuma ka arrabsan jechuu barbaadeeti ka arrabsan hin feemasa akkasuma namni keenya gaafa du'e illee hin feemasa jechuudha namni keenya kallattii lama feemasa irra takka arraba takka du'uudha kanarratti kanni lamaan irra feemasa jirta jechuudha maali hoola qofa taane waan taaneef namni waa keessa waa hubatu yaada bal'aa kenna hanqinaa fi rakkina kan jabina kan keessatti waan hin jirreef jecha nama irra hundoofne deemna waan ta'eef koomentii nama irra hundoofne deemna waan ta'eef keenya uftaanee waan hin deemneef gaafa kan keenya taane beekta namni sammuu kan kee kana namni barbaade yoo isaa jee barbaade nama san jala bultaa garbummaa jala jirtaa jechuudha kanaaf namallee warabsite ofirra ijjadhuutiin bakka kanaati eebalootiin ta'uun gorte bakka kanaati dhaabbadhu jedhi arrabsi silaafuu eegaa arrabni arrabsitu malee kottiin kan gadi hin teenne jechuudha. Yoo arrabsallee barbaadde bakka kana dogongora qabdeetti dogongora sanirra arrabsi yoo arrabaadhaan malee hirribni hin qabne ta'e jechuudha garuu ammoo akkanuma ol kaatanii namni tokko nama arrabsiif koomentii hundi nama arrabsuun mee akkas godhiidhaan mee waan argite laakii godhiin mee waan argite narra goriin mee waan argite maal argite takki hanqinni viidiyoo san keessaatii miti mee namni ani ebaluun jibbe guddaa ebaluu akkas ta'e jibbe laakii godhi jibbe kaa mirga kan keetii barbaade dirqama nama jaalachuun qabaattu abbaa fete jibbuu baatte sun dantaa kan keeti namatti jibbitu sun irraa wanti irra dhistu hin jiru jechuudha ufuma coggaara gugubataa bulte silaafuu nama jibbitee barbaade jibbaa nama of keessa qabaate barwanni ati fayyaadha yookiin dansaadha mana keessa jiraatu hin jirtu obboleettii kiyya jechuudha kanaafi laayii akkas jemme haadha faadhee takka keessa beeka wallaahi isiidha namni nurraa haffase jechuudha namni sirriitti istaayilii ijoollee koomentii beeku jechuudha kanaafi hin barbaachisu ijoollee keenya yoo nama arrabsitanillee nama eeggataa yoo nama faarsitanillee nama eeggataatu jechuudha wanni hundumtuu daangaadhaan bareedaa jechuu barbaadeeti yoo akkuma argine taane ammoo boolollee nu dhibdi kanaafi waan barreessinu irrattillee hubataa jechuudha waa irra barreessinu sanillee laallee takkaata dhageeffata yoo ta'e dhageeffannee geessine tallaala yoo ta'e laallee geessine kaanee koomentii yoo kenne nama ilma kaanee akkanuma jibu jenneetiin jechuu sekondii 10 viidiyoo daqiiqa 10 keessatti silaali jaarsuma jaarsaaf jaartee olii araarsitu ati sekondii 10 irraa dhageeffattee dhuftee koomentii barreessitaa jechuudha anaa miti naannaan koomentii naa barreessu hin jiru maal naan beekan waan ta'eef kanaaf ani waruma koomentii barreessu kana dhaamsa kiyyaatti dura waa hubadhaachii ka'atiin koomentii keessan kenna waa dhageeffadhaa ka'a koomentii keessan ka'a isa arrabaas ta'e isa yaadaas ta'e isa gammachuus ta'e isa gorsaas ta'e kaminuu haa ta'u dura waa dhageeffachuuni waa dhageeffachuu waa bareeda waa sirreessaa deemti waan ta'eef olma kaatee fiigin osuma qubee afaan oromootuyyuu seeraan hin baratin seeraan hin barreessin arrabaadhaa fi fiiddee dhufti jechuu tiisifni akkasiin hin jedha marti keessanuyyuu ulfaadhaa galatoomaa jiraadhaa nama arrabsinaa ijoollee keenya wala arrabni faayidaa takka hin qabu anaafillee siifillee wanuma takka waa sirraa hir'isu malee abbaa arrabsitu waa takka irraa hir'isu kana beekadhu.